Mana goon keenya. Akkasidhaayi. Eessa deemuu jedhu? Jaan ja'a wayi sittin himneen akkamitti sin harkaa baati. Tole. Egaan walgahii har'aa dhimmisaa kan ilaallatu waa'ee baruu barsiisuu bara darbeerra dhaabannee kan bara kanaa akkamitti fooyyessuu akka dandeenyuu fi wantoota bara darbee gufuu baruuf barsiisuu ta'an wantoota bara darbee nu mudachaa turan baay'ee isaanii akkamitti akka sirreessuu dandeenyu akka irratti haasofnuufidha kan isin waame. Barsiisonni hamoon barattoota bakka garaagaraatti doorsisuudhaan, barattoota saba malee mana barumsaa keessa ari'uudhaan, barattoota amala hin taane barsiisuudhaan maqaa mana barumsaa keenyaa balleessuu akkasumallee mana barumsaa keenya dhabamsiisuu waajjiraalee amma waajjira mana barumsaa godinaa naannoo gahuutti maqaa mana barumsaa keenyaa balleessuu keessatti gahee guddaa taphatanii jirtu. Kanaaf gaaffii yookiin yaada dabalataa yoo qabaattan barsiisota hamoo isin jettan illee mooraa mana barumsaa kana keessa yoo lakkoofsi isaanii baay'ee ta'uu baate illee hin jiru jechuudha. Hin beekna hunduma isaanii iyyuu. Barsiisota akkasiif immoo amma dandeenya akkasin amma jettan sana caalaallee otoo gaarii isaa ta'anii gadhee ofitti qabnee wanni mana barnoota keenyaa kana keessatti deemamaa jiru barataa bira tahee barsiisaa bira tahee barataa birallee rakkoon inuma jira barsiisota birallee barsiisota tokko gaafii isin kaastan irratti barsiisaan rakkoo qabuu fi barsiisaan rakkoo hin qabnellee inuma jira. Kana jechuun gaafa ammaa rakkinnoota barsiisota dhoytanii nu amma baay'ee mana barumsaa kana keessatti hagam akka miidhamne nutti beekaa jecha. Barattoonni gadheen illee numa jiru. Fakkeenyaaf baruu barsiisuu kana itti fufna yoo jettan barattoonni bara darbe mataa nu dha'uuf nu gaadaa turan jiru. Barattoonni achii ol barsiisota taasisaan jiru. Yoo nuti barattoota kanatti yoo dubbanne maatiin barattootaa akkamitti ijoollee keenyatti dubbattani nuun jedhu. Isinoo gaafa dhufanii isinitti himan dhuftanii nu mallatteessiistu. Barsiisaan tokko barfatee dhufaa, tokko kilaasii dareen seenuu, rakkoota guddoon tokko inuma jira. Kana jechuun barsiisota amma walgahii dhufan kana keessa barsiisaan rakkoo ka qabullee inuma wal beekna. Dhimma intala asiin dura baddee kanarratti ammoo maatiin baay'ee nu jeeqaa jiran. Nuti karaa deemuu hin dandeenye. Kana jechuun ammoo mucattii tana nu ofii kennaa waan hin goone. Mana barumsaa keenya keessatti dhuftee badde. Nu ammootu karaa deemuu hin dandeenye. Amma ruhii makeennaafuu sodaannee jira. Waa'ee ishee gaafa yaadu manatti illee nan bo'a. Taaksii keessatti illee dheengadda nan bo'a. Otoon biddeen tolchuullee nan bo'a. Waa'ee barattuu sanaa garaa mar'immaan barsiisota keenyaa hundumaa gube. Sun hatattamaan qaamonni barattuu kana dhoksan seeraanis itti gaafatamuu qaba. Akka mana barumsaatti illee dirqama keenya bahuu qabna. Kanarratti hiriira nagaa baanee haa ta'u, seeratti dhiyeessinee haa ta'u, waa'ee bashaatuu barattoota duuriyyee mooraa kana keessaa shakkaa. Gaaffiin lammataa dhimma mindaatii wal qabata. Anamma akka kiyyaatitti mindaa isin 5,000 kennitan kanaan mana kiraa 1,500 kafala. Maatiin nyaachuu jira. Karaa kana taaksii kafalee deema. Kana jechuun nuuf bu'aan hin jiru jecha. Mindaan bara darbee siree koo gurgureera.
hoolaan biyyatti horsiisaa ture gurguree fixeera. Indaanqoliin dhiyoo bitee dhukkubni illee na jalaa rukutee. Kanaaf miindaanii nuuf asirratu rakkoo miindaa bitire Rakkoo miindaa qabna. isa kanarratti. Yookaan hojii kana dhaabne dhimma hojii dhuunfaa keenyaa dalagachuu. Guyyarraan waan haganaa qabataa. Ganama barsiisaa sa'a takkarraa hanga sa'a 6 barsiisaa. Kanarraan yeroo garii itti deddeebinee ijoollee meekaappii yaamamte barsiisaa. Kana jechuun hin dandeenyu jecha. Kanarra furmaata nuu godha waan sirraa qabu nuu sirreessa. Barattoota nuu gadi jiran qarree nama guddaa goonee agarsiisuudhaan hojjechaa jirra. Kun immoo kabaja guddaadha. Kana immoo ofirratti beekuu qabna. So ani yoon dubbii koo gabaabsu isa dhumaa jechuudha. Yoo mindan yookaan baajanni jiraate nu dabalaa. Yoo baajanni biyyattii immoo hin jiraanne ta'e yoo hin jiraanne ta'e akkasumatti hin tajaajilla. Tajaajiluun immoo dirqama. Akkamitti akkas ta'uu danda'a? Miindaa keenya irratti hin qoosinati. Biddeen nyaata malee hojjetaa namni. Haasawa gaarii haasoo itti dhimma mindaa keenya irratti gadi fageenyaan haasaamuu qaba. Kan koo natu beeka. Natu beeka. Akkamitti Maal jechuudha? Yeroo jireenya qaalii ta'e kana keessa Yaada gobsachuu hin danda'u? Namni waan barbaade gaafachuu danda'a, yaada barbaade dhiyeessuu danda'a. Yaada kanatti qooda gammaduudha kan isin harka ol qabdanii amma kana iyyitanii ol kaatan lafa. Barattoota qaruu caalaa, wallaalaa barsiisuu caalaa, beekaa gochuu caalaa wanti nama gammachiisu maali? Maaltu nama gammachiisa? Kana caalaa maaltu namatti tola? Addunyaan kun bu'aa keessa. Kana caalaa maal barbaadaniiti? Keessattiyyuu amala hamaa kan qabu waa'ee bashaatu wajjin wal qabatee mana barumsaa kana uummannis kan shakku, barsiisonnis kan shakkan, qaamonni nageenyaa kan shakkan simataa kennu. Waltuxuqqii shamarran mana barumsaa wajjin qabdu kompiliitilii akkati qabduun barbaada. Xumureera. Deemmoo barsiisota biraa maqaan nu bataa. Sababa keetiin maqaan keenya godhama. Maqaan keenya Ana mana makkasiiti. Nama qulqulluu miti ani ol jedhee mana jaalaa. Anaan akkas jedhu. Anumti amma shamarran ol jedhee mala nagaa mana hin gaafadha. Sababa kee dabrooti ni bara baraan nurraa gachiisaa jira. Siree godha mal. Sirreessaa sun. Tokko ammoo siin abdan malee. Nuuraan magaalaatti baasu kana qofadha. Kan ammoo darbiinaan bahee jechuudha. Wanumaan godhee. Barsiisa. Akka birtu. Engada galmaa'een ture garuu dareetti maqaa koo waamaan jiran. Maaliif? Beekani garuu galmaa'een ture. Hin galmoofne jechuudha. Hin galmoofne. Nan galmeessine natti fakkaate. Haa ta'u maqaan keenya. Maqaan koo Edikoo. Tole. Umurii. Umurii 19. Tole. Maqaan keessi galmaa'eera. Kanaafiyyuu barsiisanii maqaa keessa irratti ta'a. Kan jiran. Inni kun maalidha? Maa inni kun? Cafaree seexanaa fakkaattee nuti. Lakki ganna kana jedheeni. Kara manaa ki gadi. Gara manaa? Iyyee. Nan muradha barsiisaa malee. Isa ammaa murachuu waan taanaan waan mana barumsaa kana dhuftuuf hin qabu. Jechuun boruuf ta'an muradhee dhufa amma dareetti na deebisaa qaba. Amma mana galii jedhe. Gara manaa moo? Loqonni kosii galaa jiru afaan Ingiliffaatii miti afaan Oromoo sitti haasaa jira. Jechuun har'aaf gara daree galeen boru muradhee dhufa. Kadhagee.
Abshaalo kam Nagaa. nagaadha. Galmeen na darbee jira. Ha? Galmee galmaan dhufe. Galmee galmaa dhuftee ani kan hin jedhu akkuma barataatti of yaaddee yeroo galmee eegdee dhuftee qaba. Yeroo galmee xiqqoo dabarseera miti guyyaa 7 lama. Amma guyyaan galmee darbeera saayitiin galmee erga barattoonni barumsa jalqabanii eessaa dhuftaan? Nan beekaa baadiyyaa keessa laga deemaa turre bashaatu barbaadaa turre bashaatu immoo nan gashu. Saayitii barattoonni baratanitti galmeesseera. Saayitii barattoonni galmaanitti galmeesseera. Kun immoo qe'ee abbaa keenya yoo barattee isaati mataatti nu ejjechuu nu arrabsuu kanaan alaa waan fayyaduu hin qabu. Bayinarraa. amma mana kana sirreeffadhaa jira sirreessaa. Gaafan bashee maaliif mataan isin ba'aa? Galmeen darbeeran sin jedhe bayinarraa. Tole amma galmeessaa kan oofana galmeessaa. Abshaal hin dhageessatti afaan anaasaa Maali gabarsaa amma kufana galmeessaa. deemin sin jedhe hin danda'amu saayitiin darbeera galii warra keessa. Lammata dandeebi'u kan kufana galmeessaa barsa maalmu kana kufana kanaan booda amala keessa na sirreeffadhaa. Abshaal walla ga'an jirru deemin sin jedhe Kan oofoo barsa amala keessa na sirreeffadhaa kanaan booda na dhaga'an jirtu ji'a tokko darbee yeroon galmee hin danda'amu kana booddee waan barbaade maa namni hunduun nan ilaallatu yeroo barattoonni galmaanitti nan galmeessi si galee hin rakkanne immoo duuriyyummaa keessatti malee deemi ha na al shakli na al zumi kalbi. Gaaleef gochaa jirtu garuu si baasa. Yaalaan jiru nan gochaara. Gocha kee kana fiixaan akka isiin baaneen beektaa miti. Har'a garuu na baasa beektaa? Meetta deemi ilaali. Yeroo meeqa yaalii goote garuu sii milkaa'an jiru. Har'a garuu taan milkaa'a. Ilaalla meessa walumaan. Har'a garuu natti mul'achaa jira waan sirratti gochaa jira. Ana sirratti godha deebisee har'a. Kun garuu kan dhumaa keedha. Har'aa jechuudha. Maal gochuu barbaadde? Waan an gochuu barbaade immoo ammas agarsiisuu hin danda'a. akkam jirtu barsa. Akkam Akkam jirtu barsiisaa. nagaadha. Jirtaa. Mana barumsaan galmaa turuu dhufe barsaa boodanan immoo na galmeessuu dinnaan asitti machuu dhufe. Abshaalu maaliif si galmeessuu dide barsaa boodana? Haga ammaatti hin galmoofne baadiyyaa keessa ture baadiyyaa keessa 7 lamaa ol tureera dhimma bashee irratti barbaachaa ture maatii isaanii gargaaraa ture saniif jedheen ture amma immoo galmee erganii darbee booda gaafan qabaatu na jedhan. Okay, bashee barbaaduu fi humsa galmaa maaltu walitti fidare? Maatii gargaaraa turte bashaatuun baddee miti mana barumsaa kanatti barachaa turte amma immoo baddee haaluma sanaaf kan maatii gargaarsaaf jennee baadiyyaa deemee 7 lama ture dhufe na jala darbee galmee. Tole dhimmi bashaatumaa irra geere. Dhimmi bashaatu baddee hafti ishee no? Dhugaa? Dhugaa dhagaa no nama buute haa ta'uu nama fudhate haa ta'uu boolla lixxe haa ta'uu biyya alaa baate haa ta'uu shamarran baay'een garuu amma barumsatti abdii kutanii barsiisa. Alaa baate fakkaata. Maaf ittiin himture akka rakkina akkasii rakka turte? Ittime sossobee kadhadhee maaloo akkas ture jennaan dhimma keenaan jedhe. Bashaatu kanatu na shakka bashaatutti. Rakkoo addaatti waan qabdan qabdu isin barsiisaa boodanaa wajjin. Biirootti waama ture bashaatu. Eenyutu isin lama taatanii moo? Maal lama taane maal godhan namni tokko maal taataan isin barsiisa. Kophaa masa waan machaa ture biirootti qabxisii qabadhee tokkoffaa irratti baasee oole. Amma kaardii ishee nutti ilaanne gana yoo tokkoffaa baate takkama barumsa kanatti iyyuu. Oh, qalama qabatte. Gaafa maqaan koo akkatti walgahii irratti namni gaariin akka koo moodeela mana Ani waa'ee kanaa sitti dubbachaa hin jiru barre. Ani amma kan isin jechaa jiru na dhagacha miti waan biraa haasa'aa hin jiru. Yoo qalama qabaatte naaf laadhu. Ate warra miindaa malee nan hojjedha deemni qalama kadhattaa bittuu deemtee. Maal anis rakkoo irraa qabna? Mame garaa kee mayyuu quuftee ma nyaattee beektaa amma maaloodha tolan hojjedhaan maanniti walgahii kana fakkaatu yeroo nuti waa'ee miindaa gaafannutti innati ogummaan keenya nu ga'a. Otoo nyaatiin ogummaa maal goota? Rakkoo biraatu jira. Akka sooressaa tokko fudhattee yeroo nuti waa'ee miindaa irra jennee. Boodana rakkoo biraatu jira. Amma lakkime. Ati mee sooressuma akkamii taateetudha nati waa'ee miindaa irratti yeroo nuti irra jennee gaafataa jirru. Inni ati ogummaan koo nagaa maaloodhaa miindaan hin jiruu ta'ee tolan hojjedha kun qalama immoo kadhattuudhaan deemu. Yoo isaas ta'e sitti hima. Yoo algaayyuu dhabne rafa rafa. Nu bira darbanii kun piroofeesara ta'an gammachuun kana caala maaltu jira. Namni ati barsiiste si oolte aduu argamu gammachuun kana caala maaltu jira. Riilii Abshaaroo rakkoon si bira hin jiru? Rakkoo waa tokko na bukkeen jiru barsa. Waa'ee rifeensa keetii kana sin haasofna.
Abbaa rakkoon barra. Kuni maqaa barsiisummaa gad xiqqeessuu miti. Kuni gocha kee miti. Atis moo barsiisa? Atis innaan jettaa dabalte. Ani mee ol jedhee shamarran nan ilaalaa dubartoota nagaa manan gaafadhaa barsiisa. Ijji kootti si arge mee ija koo. Ija namaa miti mee ija kootti si arge. Na argitee yoo nagaa warri mana yoo nagaa warri mana akkatti horiifaa kennuufi argitee hamaatti fudhatteem. Ani bar waan baay'ee si dhokse. Waan baay'een callise. Kanaaf akka obboleessa kiyyaa seettani mammas. Waan kanarra arra boros wanjen qalbii kee makroskoondii amma jijjiirradhu. Kara gaarummaatti. Tokko maqaa barsiisotaa nyaatin. Lammaffaa ofii keetiifis qilee galuuf jirta. Qilee keessaa obbaasi. Maal godheeni? Sitti meeraadha. Ani qaruuf jedheeni shamarranii fi akkuma mana barumsaatti mirga kennaa hin jenne isaa ofitti waamee ani biiroottis maali isan qaruu waamaatti fudhattooyi. Akkasii daa'ima waggaa lama manaan qabdu. Maal gochaa jirta bashi? Waan gochaa jiru beektaa? Nadhiisi maaloo nadhiisi. Maaloo bashi nadhiisi. Nadhiisi maaloo nadhiisi. Dhiisi maaloo dhiisi. Iskadad irra deebi'e iskadad. Ani irra kadheeni bara. Rakkinni keenan nan gashuudha. Dhiisi maaloo. Deemi lubbuu koon balleessi maaloo. Deebitee gumaa natti Maaloo lubbuu koon balleessi deemi. Afaan kee walitti qabi. Gochaa kee kanaan dura akkana si godhe. Akkam barumsa akkam? Barumsi gaariidha. Gaariidha ni. Akkam ijoolleen kilaasii keessanii shamarran beekan jira. Shamarran ni gaala lakkoofsan qaban egaa barsiisaa jijjiiru amma ta'e. Jijjiiru miti. Akkam ijoollee haaraanii shamarran kun sesseenaniiru. Haaraa kana warruma kanaan dura wajjin baranne hin beekamu ani garuu lakkoofni amma barsiisa. Haaraa kan hin dhufteen jirtu. Warra haaraa dhufe lakkoofni amma. Warruma duraa jira. Warruma duraanii beeka. Ani immoo tiyooriima tokko baay'inaan shamarran gaafa baay'atanii tiyoorii nutti baay'isu beektaa isa yaadda'een jechaa jira. Ammaa fi badaa baay'ee miti yaaddeen haadha koon qabu. Ooma akkam immoo maan jedhan miti warrumti jiran. Maan jedhan ijoolleen jajjaboo jira amma. Ammaaf jajjaboo jira. Laa hin badiin akkam ijoolleetti sissiqxa miti. Ijoolleetti nan sissiqa amma ta'e badaa sitti sinsiquurra. Warra dubaraa sin baqatiinati. Giddu magaleessan jiraadha. Ijoolleen dhiiraa tokko maan ni beektaa shamarran baqatu. Obboleetti keedha shamarran baqachuu hin qabdu. Maal si gargaaru maal akkan si gargaaru barbaadde? Barsiisaa booda. Nagaadha miti? Jirtu? Nagaa keessanii? Jirtu bar. Noora. Barataa Abshaaloonii maal si godhe? Maal si godhe jennaanii galmeessuu didde? Maal na godhe amma argaa jira kun turma saayyuu. Hin agarree? Abshaaloo moo? Maal taatanii asiinuu baheera moo maaltu bahe? Galmeen hin dinnisin. Abshaal. Millattis hin kufne. Sinitti hime barsiisa. Mucaan kun duuriyyeedha. Mucaan kun duuriyyeedha. Irraa of eeggadhaa jedhe. Otoo natti hin godhin dhala. Kunoo maqaan nyaatu kan dhiiga koo qulqullu. Barsiisaan tasgabbaa'e. Ano maalan godhaa foon kootu xuraa'e mana kanatti nan xuraa'e barsiisa. Otoo asin gorin ma gurbaanan. Maaf rakkoo qabdan teenyeen furru maatii barataa waamnee rakkoo siif Abshaaloo gidduu jiru malee hin furru garuu. Rakkoo miti galmee gaafannaanitu. Rakkoo isaas ibsateera miti. Duuriyyeedha nama dhagaadhaan nu barbaadaa turedha jedhee walgahii irratti kaase moo kaasne ani duuriyyummaa mucaa kanaan kaasnee barsiisa. Waa'ee duuriyyummaa isaa kan biraa amma nama haaraa ta'e barumsa isaa akka bifa haaraan itti fufuu Anis dhiifama danda'a. Amma waa'ee galmee siyaasofsiisaa jira. Barsiisa na hubadhaa yeroo tokko. Abshaaloon asuun gore kallattii maan simbira dhufe biiroo dhufe ufteetta na gaafatteetta na galmeessi yoo ta'e sin galmeessu ani sin Kadhachaa illee barsiisa. ani sin gargaarre waa baay'ee. Mee callisaa mee abbaa dhugaa hin barraa? Ati ben kilaasii keetti deebi'i sin galmeessa. Ati kottu garuu. Kottu sin barbaada. Baala maqaan nyaatti ka kun duuriyyee. Anaan maqaan balleessaa cal jedhee. Maqaan balleessa mucaa kana mana barumsaarraa ari'aan nan diddineetu. Rakkoo addatti qabdan qabduu garuu sin. Rakkoo maaliin ishee irraa qaban barataa akka shalabbee faana maaltu na dhaabe. Yeroo hunda barataan kun deebi'ee si himateera.
Akkasuma illee deddeebi'ee namoota abbootii fidan keessaa mucaan kun isa hangafaati. Lakkima baay'isa har'aa sobeema nabiruma iyyuu hin dhufne hammina koo barbaada laa hammina koo barbaada cal jedhee malee hin dhufne ija bubaasee immoo akka waan dhugaa qabu akka inni taasoo argitani. Ela barsiisa silumayyuu waan baay'ee isa jettaniyyuu isa dogoggora hubattaniyyuu sobanii akkanaan jedhan kunoo kanumaan baraa mirkaneeffadha. Miti? Kanumaan ela kunoo argitanii otoo na biran dhufiin akka waan na bira dhufeetti maqaa na hammeesse argitanii? Innumti isin jettan hundi isaan isin dhageessanii akka waan ani barsiisaa hamaa ta'etti isin fudhattanii maqaa koo walgahii irratti kaastaniyyuu dogoggora laalaa kunoo. Manni barumsaa kun garuu barsiisaa akka hin qabaachuu isaatti baay'een gadda. Gaafa jettan Barsiisaa boodan kottu kana laala. Kottu kana laala. maaloodha? Maalni maalna agarsiisuu fi isinii qabxii ijoollee kan dogoggorame jiraa? Qabxii immoo dogoggoran hojjedhu manuu. Kun eenyudha barsiisaa boodan? Achiina waraabikaa. Anaayi inni mana fakkaatu qacartanii as keessatti. Eenyudha kun? Eenyudha kan barataa Abshaaloon gad jedhee miillatti kufaa jiru kun? Eenyudha akka tafira darbachaa jiru kun? Maaloodha wannichi barsiisan hangalli. Eenyuni kitaaba mataa Abshaaloo kutaaba? Maal galchitanii isin as keessaa? Ati garuu jechuudha. Maal gootanii maaltu ta'ee? Addunyaa kana keessatti uumamuu kee caalaa keessa haaraan. Kaameeraa gashitanii barsiisatoo nutti himin kanaa kun ola icciitii nu dhoksitumsin. Mataa sin dha'e immoo. Nuni barsiisota mooraa kanaa miti akkamitti icciitii nu dhokata kaameeraan galeera nuun hin jettanii. Isin amanummaan qabdan akkamitti icciitii wanti namu jiraata mana kana keessatti. Wal dhoksinee wal baana jiraannaa icciitii amma kanaa ga'umu. Dhiifama naa godha barsiisa dogoggoreedha. Reef kana qofaa dogoggoruu kooti. Abshaaloo dhiifama gaafatama. Abshaaloo dhiifama gaafatta. Maali barsiisa ijoollee gad deebi'een. Warra guddaa ta'uu danda'a. Deebii dhiifama gaafadha. Fixeera. Kana qabaa barsiisa. Dhiifama naa gootaniittu waanuma xiqqoodhaan raaf. Yakkarratti yakki maalidha? Yakkarratti yakki maalodha? Akkamittiin nun miindaa gaanuu kaffala mootummaan. Innati ijoollee naannoftee maallaqa funaantu sirriidha jechuudha. Lakki anoon fuunee sinuma daadhiisaa jechuudha. Akkamitti akkas gootati? Kanas nan dogoggore lamadha. Hin dabalu. Naa ba'i. Hin dabalu. Naa ba'i. Yoo dandeesse dhaqee Abshaaloo dhiifama gaafadhu. Isa kana garuu yeroo biraa wal gaafanna. Naa ba'i. Adaraa seeraa naa ba'i. Adaraa seeraa naa ba'i. Ani miindaa dabaluuf jedhama maallaqa caqacaqxuusi. Naa ba'i. Yoo dabaluuf jedhate barsiisaa boodana naa ba'i. Yoo seerri jiraate wal gaafanna.